Ashamaa harka fuunee kam jirtu nagaa siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii dhugaa rabbii gammachuun kiyya hadda waan addaan qabadhee dhufee gammachuu addaan gammade jecha akka waan anaaf ta'ettan gammade obboloota koo hiriyoota kootiif gaafa ta'e qixxee anaaf ta'eti jecha. Inna video ko kana like godha ijoollee baay'ee bira haa ga'u siniin jedha warroonni isinitti tole immoo video ko kana maamila koo ta'uun dagatinaa siniin jedha subscribe ishii jettu sana tuqaa siniin jedha akkasuma immoo warri comment jalatti yaada barbaadannaaf barreessaa siniin jechuu barbaada gaaffii barbaada illee na gaafadha warroonni na gaafachaa jirtan gaaffii keessan hundumaa siniifan deebisa guyyaa isaatti inna baga gammaddan dhugaa ijoolleen beeruutiin keessa jirtan baga gammaddan akka gadditaniittis akka boossanittis akka waattanittis akka birrattanittis rabbiin baga isin nambisin dhugaa guyyaa eega malee waaqayyo akka namaa miti akka eenyumaa miti du'a tasaa akka malee isin oolfate bakka ibidda boba'utti dabarsee otoo isin hin laatin birrannaa kana keessaa waaqayyo isin baasutti jira. Inna haalli nageenyaa akka nagaan bu'uuf waliigaltee tokko mallatteessanii jiru miidiyaa irratti illee yoo hordoftan akkasuma BBC isaanii gubbaa irratti illee yoo hordoftan isiniin jedha waliigalteen ji'a lamaaf ammaaf akka dhaabbatuuf jechaadha lolli kun dhaabbatee ji'a lamaan kana jechaadha ji'a lamaan kana lolli akka dhaabbatu jechaadha kan isaan dubbatanii. Inna lolli kun yoo dhaabbate jarroonni isaan wal lolaniin kun jechaadha na meeshaa warri hidhatanii jiran meeshaa isaanii sana yoo fuudhanii to'anyu jedhani lolli siruma akka dhaabbatuuf murteeffame yoo isaan immoo dhiisuu baataniif immoo ji'a lamaan booda immoo akka lolli waan itti deebuutti kan haasa'an jechaadha sanas ta'ii kanas ta'e ji'a lama dhiisati guyyaan takkayyuu baay'ee dhiphina jechaadha guyyaa takka yoo nagaa argattan waan hundarra caala dhugaa dhiphinni baay'ee asitti jechaadha ani yeroon achi jirus taanan yeroon as jirus taanan keessi koo na dhiphata na cannaqama ijoollee achi keessa jiraniif jechaadha hiriyoota baay'ee waan asiin qabuuf inna homaa miti isiniin jedha carraa argattanitti illee fayyadamuu dandeessu ji'a lamaan kana keessatti akka carraa ta'ee warroonni fixattanii gara biyyaa galuu dandeessan daandiin banamuu danda'a waan ta'eef gaafa daandiin baname immoo isin gara biyya keessanii galuu dandeessu jechaadha warroonni fixattanii kontiraata fixattanii akkasuma ijoolleen achi keessatti biiroo keessatti rakkattanillee baay'eetu jira waan ta'eef isa kana keessatti ji'a lamaan kana keessatti yoo hani dhaabbatu ta'e waliigaltee gubbaarratti murtaa'e sanarra gubbaarratti isin immoo mootummaan xiyyaara hergee warra biiroo keessa jiru sana kaasuu danda'a waan jedhamutu jira jechaadha na waan akkasiitu yaadamaa jira. Kanaaf baga gammaddan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa hundumti keessan baga gammaddan biyyoota garaa garaa teessanii obboloota keessaniif kan dhiphattan hiriyoota keessaniif kan dhiphattan ijoollee biyya beeruutiin keessa jiraniif yeroo hundumayyuu kan cinnaqamaa jirtan akkasuma du'aayii kan gootaniif akkuma amantii keessanitti waaqayyoon kan kadhattanii fi kadhanni keessan dhagahamtee jirti isiniin jedha rabbiin galanni haa ga'u egaa hin ba'u dhugaa rabbiiti jechaadha. Rakkoon akka barbaade yoo ta'e uma keessaa ba'u akka rakkatetti namni tokko hinafu akka cannaqametti sinafu siniin jedha kanaaf warroonni kontiraata hin finnee maal goona jettanii achi keessa jiraattanirree warri singashuu danda'a ijoollee baay'een immoo akkamittiin gara Dubaayitti dabarraa jettanii gaaffii baay'ee na gaafattu jechaadha beeruutirraa akkamitti gara Dubaayitti dabarra yaa obboloota kiyya ijoollee baay'ee Dubaayitti darbanii hojii hin argatani. Hojiin hin jiru yeroo ammaa kana keessatti ijoollee baay'een achi keessa jira miidiyaa hordofaa hiriyoota keessan baay'eetu biyya sana keessa jira an hojiin akka hin jirre miidiyaa tokko hordofaa miidiyaa hundirree dhugaa miti hundis immoo soba miti jechaadha kanaaf hiriyoota baay'ee irraa hordofaa isiniin jedha deemuu hin dandeessu garuu innaa kanaaf gara Dubaay irratti darbuu hin dandeessu garuu rakkoo gurguddaatu isinirra ga'a jechaadha kanaaf isin hin darbinaa isiniin jechuu barbaada galtanii biyya barbaadan biyya filattanii biyya feetan deemuu dandeessu isiniin jedha hordoftoota kiyya ijoolleen gaaffii akkasii na gaafattan waan jirtaniif jechaadha inna warri biyya keessa galtanii biyyarraa gara biraatti darbuu dandeessu biyyoonni banaman hin jiru
biyyoonni ammoo banamee jiru kaaterillee banamee jiru bahaareen viidiyoon eeggadda hojjedhe sana micayyoon eessa deemti jettanii kan na gaafattan bahaareen jechaadha. Ishiin guyyaa tokko iyyuu hin turre daqiiqaa tokko achi hin turre biiroo seente daqiiqatti baate jechaadha. Baara yeroo kanatti ijoollee baay'een deematii jiru jechaadha. Yeroo kanatti bakka ashoo deemaa jiru. Biyya Beeruut irraa bahareenitti darbuu osoo hin taane Itoophiyaa galtanii warrattanii Itoophiyaa irraa gara bahareen deemuu dandeessu jechaadha. Karaa seera qabeessan. Kanaaf isa kana sinii wayya siniin jedha. Joordaan keessa warri jirtan micoon tokko gaaffii akkasii kan na gaafatte ani akkamitti nangalaa alan hojjedhaa paaspoortii hin qabu jette suni ati akkati gootu paaspoortii eegan qabaanne baddeetti mitire innaa biiroo dhaqitoo waraqaa si kennu birrii keetti tikeetta kee kutadhuuti gara biyya keetii galii jecha waraqaa sanaan tikeetta kee kutatta isaantu warra biiroo si kennu birrii illee isaanumatti waa xiqqoo kaffalta jechaadha. Harka kennitee hidhamtee ganaa galuurra biiroo dhattee warrattee biiroodha kan si geessu biiroodha jechaadha. Birrii kee amma ji'a lamaa ji'a takkaas yoo harkatti qabaatte galuu dandeessa jechaadha. Kanaaf ijoolleen akkasitti galuu hin dandeessu siniin jedha. Kanaaf gaaffii keessan hedduu sana erga waan ta'eef siniin deebisa. Garuu ammaaf gammachuu ijoollee Beeruutiin keessa jirtani isaaniif waan qabadhee dhufe dhugaa hedduu takka waan gammachiiseef gammachuun koo daangaa dhabeef isa irratti viidiyoo hojjechuudhaaf amma hin turture dhugaa rabbeechaadha hedduun gammade sababiinsa dhiphachuu ijoollee kanaa yeroon argu nan gadda nan dhiphadhaanis keessaan bahee dhufe waan ta'eef kanaaf carraa keessanitti illee fayyadamaa siniin jedha jalamaan kanaaf akka lolli dhaabatu BBC sirraattis dubbatamee karaa Israa'eliitiinis dubbatamee jira hordofuu dandeessu. Miidiyaa barbaadeen hordofuu dandeessu. Afaan Arabiffaatiin kan dubbatamu afaan barbaade barreeffama isaanii gara afaan barbaadanitti hiikkattanii afaan keessanitti hiikkattanii waan sana irraa hubachuu dandeessu jechaadha. Inni akkasii siniin jedha obsuun gaariidha kun obsitanii warri lubbuun keessa siin jiraate gaariidha siniin jedha akkasuma ijoolleen biiroo keessa jirtanis carraa argachuu dandeessu yeroo kana keessatti mootummaa carraa sinii fiduu danda'a gara biyya keessanii galuu dandeessu jechaadha. Namni kamuu akka rakkatetti akka dhiphatetti sinaaf dhugaa dubbachuudhaaf inni akkasii siniin jechuu barbaada. Hordoftoota chaanaalii kootii hedduutu akkasiin jaaladhaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Gammachuun koo gammachuu keessanii baga gammaddan siniin jechuun barbaada. Keessan kiyya waan ta'eef hordoftoota kiyya ijoollee kanaaf hedduu gammadeen jira baga gammaddan ijoollonni biyyoota garaagaraa teessanii dhiphattanii du'aa godhaa fi kadhachaa fi turtanii sinillee siniin jechuu barbaada. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa siniin jedha ijoolleen gaaffii hedduu na gaggaafattan immoo hunda isaatu barreeffadhee tana yookaan bilbila tokkorraa qabadhee tana sinii deebisuu danda'a siniin jedha. Viidiyoon